Ashama akkam jirtu maatiiwwan odeessituutii nagaan hunduma keessaniif haa baay'atu jecha fiilmii gabaabaa haalaan namatti toluu fi barsiisaa ta'e qabadhee isiniif dhiyaadheera. Subscribe fi like akkasumas share gochuun hanga dhumaatti nu waliin turan affeerraa koodha. Barsiistuu afaan Ingiliffaa kan taate Keet kilaasii keessatti otoo barsiistuu argina. Barataan tokko dhoksaatti asoosama otoo dubbisuu argitee hundumaatti akka dhagahamuuf sagalee kee ol kaasii dubbisi jettee ajajji. Baratichis dubbisuu yeroo jalqabu Keet kitaabichi itti tollaan barsiisuu dhiistee dhaggeeffachuu itti fufti. Garuu otoo yaadamiin daayirektarri mana barumsichaa dhufee gara biirootti koottu jedhee dursee deemuun hojii ishee akka gadhiistus karaa naannawaadhaan itti hima. Karaa biraadhaan qarree Miigan jedhamtu tokko argina. Dallaalaa meeshaalee yoo taatu kosmootiksii maamila isheetti gurguruuf yaaltus akka carraa ta'ee hin milkoofne. Namni irraa bitus hin argamne ture. Aariidhaan biirootii baatus konkolaataa ishii bakka hin malle dhaabdee waan turteef tiraafikootni jalaa fudhatanii. Keetis mana barumsaatii miira gaddaatiin gara manaatti galte. Meegaaniif Keet hiriyaa mana tokko jiraatanidha. Keet gara manaatti yeroo galtu Meegan hojii milkaa'uu fi waan dideef isa dagachuuf jecha dhugdee shubbisu eegalte. Keetis hojiirraa akka ari'amte eertee fi Meeganis meeshaa tokkoyyuu gurguru akka dadhabdee fi ittiyyuu konkolaataan ishees tiraafikootaan akka fudhatame itti himti. Meegan halkan sa'aatii 10tti Keetiin dammaqsuun yeroo xiqqoof magaala kana dhiisnee bakka biraa deemna. Keet kana ganama irratti haasofna jettus Meegan balalliin keenya sa'aatii 3dha jetti. Keet deemuu yoo hin barbaanne ta'eyyuu Meegan dursitee tikkeetti waan kutteef deemuun dirqametti ta'ee. Eerpoortii yeroo gahanis hiriirri sakatta'insaa dheeraa waan ta'eef yoo hiriiran balalliin akka isaan darbu baranii Meeganis gara waardiyaa tokkotti siquun akka isaan dursisiisuuf haasofsiisti. Innis dabaree isaaniin ala isaan dursisiisee gara xiyyaaratti seenanii. Keet foddaatti aanuun teessee ol ka'iinsa waan sodaattuuf kiniinii deemsaa fudhattee yeroo xiqqoo boodas dargaggeessi tokko dhufee gidduu isaanis taa'ee hojjetaa balaa abiddaati. Dubartoonni lamaan akkuma arganiin isa jaallataniiru. Lamaan isaaniiyyuu dabareedhaan isa haasofsiisuu eegalanii. Hiriyaasaaf miinjee ta'uun gara cidhaa deemaa akka jiru itti hima. Akkuma xinnoo deemaniin haalli qilleensaa sirrii waan hin taaneef bakka yaadan otoo hin gahin magaalaa tokkotti bu'uuf akka dirqaman paayileetichi itti hima. Hiriyootni lamaanis hanga haalli qilleensaa sirraa'utti hoteela Shelter jedhamutu keessa ruumii qabatanii. Meegan garuu borsaashii uffata baatu karaa irratti gattee akka dhufte yaadatti. Gara kutaa isaanii dhaquuf liiftii keessa seenuuf otoo jiranii gurbaa pileenii keessatti waliin turan liiftii keessatti argu. Meeganis gara cidhaa deemuuf kan turte ni dhiistee jechuun gaafatti. Raayaanis cidhaaf bultii muraasa qofa akka hafe itti himuun yoo isinitti tole galgala kana baanee xiqqoo dhugna jedhee gaaffii dhiyeessaa fi hiriyootni dubaraa lamaanis morma isaanii sosochoosuun walii galuu isaanii mul'isanii. Gara kutaa isaaniitti erga galaniis Meegan borsaashii waan gatteef Keetiin qamisii kennaaf ergisi uffadheen gara Raayaan deemne jettiin. Keet garuu ani qamisii tokko qofa kanan qabu isas amma uffachuufidha jettee dhowwatti. Sababa kanaanis Keet qofaa ishii Raayaan waliin wal arguuf galgalaan baati. Raayaanis Meegan hoo jedhee gaafatus Keet dhufuu hin barbaadu jettee hafte jechuun otoo odeessaa jiranii Raayaan Meegaaniin argaa. Isheenis uffata diimaa kan aadaa Hindootaa uffattee dhufte. Raayaan Meegaaniin argee ajaa'ibsifamee baay'ees isatti bareeddee. Haalli qilleensa naannoo sanaas baay'ee ulfaataa akka ta'e TV irraa arganii. Kunis guyyaa balallii isaanii kan duraa caalaa dheeressaa. Kanaanis Raayaan baay'ee aaree isa tasgabbeessuuf jechas hiriyootni dubaraa lamaan shubbisaan wal dorgomu eegalanii. Meegan garuu shubbisa baay'ee shubbisuu ishee irraa kan ka'e uffatni ishee irraa bu'ee ishee salphisee. Kanaanis qaana'anii gara hoteela isaaniitti deebi'anii. Sababa Raayaaniif wal lolaa gara kutaa isaanii seenanii. Guyyaa itti aanuttis sadanuu wal arguun fiinyaa samiirra balali'uun deemuuf karoora baafatanii. Keet garuu ol ka'iinsa nan sodaadha jettee. Raayaanis erga in sodaatta ta'ee nutti haafu waan biraa goona jedha. Meegan garuu hin hafu ati yoo sodaatte muuziyeemii deemi anaaf Raayaan ni deemna jetti. Keetis Meeganiin qofaa ishee Rayaanitti dhiistee deemuu waan hin barbaanneef rakkoon qabu ni yaalla ni deemna jetti. Fiinyaa sanarra bahuun sochii akkuma eegalaniin baay'ee sodaattee. Erga xiqqoo deemanii booda kaapteeniin fiinyaa sanaa ol ka'iinsa kophee 500 irra akka gahan itti hime. Keetis kana yeroo dhageessu iyya keessaa fuutee. Raayaanis ishee sossobuuf yaalii gochuutti ka'ee. Yeroo kana Meegan dhiphinaa fi sodaa kana keessaa baasuuf jecha shaampaanyii dhoksitee otoo bantuu qadaaddiin isaa utaalee ija kaapteenii fiinyaa sanaa rukutaa. Amma kaapteenichi miidhamee iji isaa arguu
dadhabee sababa kanaanis fiinyaan isaanii qophii guyyaa dhaloota ijoollee irra bu'ee ammas sadanuu qaaniidhaan lafa ilaalaa gara kutaa qabataniitti deebi'anii yeroo xiqqoo booda Raayaan bishaan handaaka jedhee gara kuusaa bishaanii dhufee Raayaaniin mararuuf hiriyootni lamaan uffata qaama isaanii mul'isu uffachuun dhufanii yaada isaa hatuuf jechas utaaluun bishaan keessa xilliqsoolitu itti fufanii kana gidduuttis Meegan yeroo utaaltee daayivii lixxu ijji ishee ni miidhamaa guyyaa itti aanuttis lamaan isaanii gara kaaffee dhufanii Keet juusii dhugaa jirti Raayaanis borsaa isaa harkiseetoo bahaa jiru arganii gara isaatti fiiganii eessa dhaqaa akka jirus gaafatanii Raayaanis gara cidhaa sanaa deemaa akka jiru himee fi Meeganis si waliin dhufuu dandeenya laata jettee gaafatti innis gammachuudhaan malee jedhee deebisee fi sadanuu konkolaataa keessa seenuun imala isaanii eegalanii konkolaachisichis Kireeg jedhama Meegan Kireeg isheetti toleera karaa irrattis Meegan Raayaaniin harka isaa looshinii dibu eegalti Keet kanatti hinaafuun bilbila isheerraa suura Meegan durii baasuun Raayaanitti agarsiisti suuricharraas Meegan sirrii hin fakkaattu boba'aa guuttachuufis sheelii dhaabbatanii Keetis hanga boba'aan guutamutti mana fincaanii deemte manni fincaanii sunis baay'ee xuraa'aa ture ta'uyyuu itti fayyadamuuf seente Meeganis yeroo seentu argitee waan turteef mana fincaanii sana keessatti duubaan itti cuftee Keetis keessatti haftee garuu akkuma taatu taatee karaa foddaa utaaltee baatee haa ta'u malee uffanni ishee gurmalee xuraa'eera Raayaanis ilaalee maaltu uumame jedhee gaafatee Keetis namni wayii duubaan balbala natti cufeetu jetteeni achumaan Keet bishaaniin ofirraa dhiqattee gara cidhichaatti imala eegalanii karaa isaanii irrattis Keet beektee akka waan mormi ishee dhukkubee godhachuu jalqabdee Raayaanis sukkummaa yookaan masaajii godhee fi kanas kan agarte Meegan hinaaffaa fi aariidhaan gubachuutti kaatee ijaa bahuudhaafis xaarmusii wayinii keessatti kiniinii hirribaa kaayuun hodhu dhugi jettee kennitee fi Keet garuu ani hin dhugu jettee diddee yeroo kanas Kireeg irraa butuun dhugee hunduma isaa fixaa kana kan argite Meegan sa'aatii hedduu waan konkolaachisteef dadhabdeettaa kanaaf sin gargaara sin jijjiira jettus inni garuu gargaarsi eenyuyyuu akka hin barbaachisnetti himuun galatoome jedhaanii sa'aatota booda hundinuu hirribni isaan qabatee rafuu konkolaachisichis sababa kiniinii qoricha sanaaf hirribni isa mo'atee tuurafuu konkolaataan isaanii balaa geessisaa kanaanis arfan isaanii hoteela qabatanii buluuf dhufanii Keet xaarmusii wayinii jalatti kiniinii hirribaa argitee kanaanis Keet Meegan irraa adda bahuun qofaa ishee ruumii qabachuuf dirqamtee Keetis lallaafaa dhuguuf gadi baateetoo jirtu Raayaan waliin argu Raayaanis yeroo hunda hiriyaa kee waliinidha qofaatti si argee si waliin haasa'uuf hin milkoofne jedhee deebii isheetoon eeggatiin dhungatee waliinis bulanii Meeganis hoteelaa baatee dhugaatii dhugaatoo jirtu Kireeg gara ishee dhufuun yeroo xiqqoof waliin taphachaa turanii bultiitti aanuttis ciree nyaachaa otoo jiranii Meegan hiriyyummaa keenya dhiira tokkoof jennee dhabuun nurra hin jiru jechaa otoo jirtu otoo itti hin yaadin Meegan Raayaan waliin bureera jetteeni Keetis maarree ana waliinis bulleerra jetteeni kanaanis hiriyootni lamaan miira keessa galuun aaranii wal reebuu jalqabanii otoo wal reebaniis sheelfiin meeshaa baatu lamaan isaanii irratti ni kufaa Raayaanis dhufee irraa kaasaa abbaan hoteelichaas na jeeqane jechuun poolisii itti waame kana gidduuttis Kireeg Raayaan konkolaataa tokko fudhatee gara cidhaa deemeera haa ta'u malee odeessa waa'ee isaa yeroo funaannadhu kan deemu cidha hiriyaasaaf otoo hin taane ofuma isaa mushurraadha jedhee dubartoota hiriyaa lamaanitti mardoo hima isaanis aariidhaan hanga kana nutti haasa'ee hin hafu cidha isaa dhaabsisuun nurra jiraata jedhanii gara hoteela cidhichitti gaggeeffamuu dhufanii wayitaachi gahanis cidhichi dursee eegalee ture Raayaan yeroo isaan argu fiigee miliquuf yaalus gaadanii isa qabatu lamaan keenyatti nutti fayyadamteetti jechuun itti iyyanii Raayaan garuu isin lamaan keessanidha qofaatti na sossobaana jarajjanaa kan turtanii ani maalan balleesse jechuun gaafata amma kolleejjirraa kaasee dubartii wajjinan turedha kanan fuudhee jireenyaa fi bultii koona jalaa hin balleessinaa jedhaanii haati manaasaas yeroo inni jalaa badu barbaachisaa dhuftee haati manaasaas baay'ee kan nama to'achuu jaallattuu fi haadha irree akka isarratti taate akkasumas akka mirga isaa sarbitu hubatanii dubartootni lamaanis kana caalaa nuti maal gochuu dandeenya kan isaaf malu argateera kan inni fuudhes akka hojii isaatti jedhanii kolfaa biyya isaaniitti deebi'uuf gara eerpoortii dhufanii balalliin isaanii sa'a afur waan hafuuf Meegan Kireegitti nagaadhaan machuu dhuftee daqiiqaa muraasaaf erga haasa'anii Meegan isa dhungattee gara eerpoortiitti deebite Meeganis Keetiin nuti namoota gurguddoodha
kana booda walirraa adda baanee jiraachuun waan nurra jiraatu hin ta'in nafuu garuu kana jechuun wal hin arginu jechuu miti inda'uun dafneetu kan wal arginu jettiini keetis yaada kanatti walii galtee guyyaa itti aanutti keet gara mana barumsaa dhufuun hojii ishee itti fufuu akka barbaaddu daayirekterichatti himti. Daayirekterichis murtoo ishee ilaaluun gara hojiitti ishee deebisaa. Meeganis Kireeg waliin hariiroo jaalalaa eegalti. Fiilmiin kunis kanumaan asitti raawwata. Chaanalii keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasumas laayikii fi sheer godhaa. Yaadni keessan nuuf utubaa waan ta'eef koomentii nuuf barreessuu hin dagatinaa. Qophii biraan hanga wal arginutti nagaan nuuf tura.